ولكن تقويا لكل سواسات فيك ولكن تقويا كان سنر الدين فرسوك سنودني يا بولين تسني كل فاش بولورتني يجي سني نيمان فوني بلفي كسني ديغا بواتني كايو منا باتني حاجه المالي جايني ولي جرجرا ولي دبرسا ايو غنتني غران كسن سوبي مكان ترى فلتني هوا ملكين يا كان بيكو ديني حمالتني لفي جالني رترتان فتني ديغا برتو تا سريد ابيتني يبجبوتا يبجبوتا برودني كلني بيان لكدي بالامني لكويسي واسابي خيا افرد والما امدر دورنجي افرد والما سجل خدتك شنتم ورين بيبرر خر امريكا اسدولتن دوا تك افرد والما سجل خدتك شنتم ورين بي أمريكا على دولتن دوا تك أفر دوا لم سجل خلتك شنتم ورين أمريكا خيسا دولتن أفر دوا لم سجل خلتك شنتم التين دولنا سركين دولنا you cannot use your phone today وان بريت فايدا واسابي هنا يدوتي فايدا ولا قالوا أرانت رجول بيا خيس يرتو فين تراخ إنه بربادة ورا بيجاتو يا دخل نشوف بربادنا جي نجافته بلاس جولة بيا عربا جرت هنگم من تنا يادر رافود أنجرو جولة بيا عربا جرتو في ورا إثيوبيا دات ورا كينيا أوغندا ساوث أفريقيا ورا دايركت سيركين لوندن دنجي فين سجنتا واسابي دابني ورا إيجيبت جرو أشرا دولتني خرا واسابي دا يا دخل سكيتش ديسن وني يا دخين الرت خننو درا متى سيروسا دبيران إسريبان يشوي وان رتاش ريفشل غرينتور أورمون كابسون غراجرت كابسون أس غونا جشاج أجر كابسون أمان تنديمتو كابسو خرا نجات تيفنان الرهدون جارموني خينيا ورين بيخشرن ورك كافاودا كابسو خرا نجا أمد ديدمي أول غراجرن أمد ديدمي أول كابسو خرا نجا غراجرن جري أباوتيس غرين داوت بساتنو غنمتو كابسو خرا نجا خنا فرتتي درين ديمقراطية أبلتي جرتي موتوم مانتون كنبود إيبانو تنغوتو غرلي خرا نجاتين كابسو ناجي ورا إيرتر راخي وراناس غلشي بيتغليتو غرين داوت غرين كمال غلشوتيس اوغاندرا خربيا غافغلو موتوم مانتون درين ديمقراطية أبلتي جرتي موتوم ماتنا أمة خينيا خيسة ديمني أمة خينيا دميستني خخافني جاري كابسو خرا نجا خنان إنجفتشو ندن دنيا خرا نجاتين أمة خينيا كابسو نجريتي from violence struggle to non-violence struggle. Galaniyetchu kharabiya dirren demokrasi atum bal'atte qabso khara nagaa biyya keessatti godhamuudhaaf yoo carraan arkame tarkaanfiin isaan kun cuftinu khamalis daawudis warreen biyya keessa jiruus fudhatan tarkaanfii sirriidhaati
eessatti yoo dhuguma dirreen dimokiraasii bal'attee dhuguma uummata fiitii wal arguu dandanii dhuguma uummata fiitii wajjin haasa'uu dandanii filmaataaf dhiibbaa takka malee dhiyaachuu danda'anii tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii sirriidhaati. Arrara dhaabbannee garuu arrara dhaabbannee qabsoon karaa nagayaatuun hangam takka nu deemsiftii waan jiru namni qaqqabee yaaduu qaba. Qabsoon karaa nagayaa kaafaa'uun bara dheeraadhaaf godhaa turte. Amata 20 oli. Kan qabsoo karaa nagaa itti gaafa mallasiis paarlaamaa keessaa maraadhaaf kursi kennanii achuma keessaa gaafii gaafachaadha haganuma. Jarri abaawutis eega biyyatti galee ammaan tana yeroo qabsoon akkaan hadhooytu yeroo uummanni keenya akkaan dhumaa jiru kanatti Daawud Ibsaafaa maal fankishin godhaa jiran maal sossoohaadhaa jiran bu'aan isaan buusaa jiran mul'ata ni jira. Kabaal galchuudhaa biyya keessa jira qabsoo karaa nagaatti godhuudhaa galee ammatti sochiin inni godhaadhaa jiru jijjiiramni uummata Oromoodhaa keessa fiyyoo danda'u jira. Isaan hundaa'u harki isaanii qabameetti hidhaa jiran. Koronaa dura dhukkuba koronaatii miti. Koronaa dura Daawudis harki bitaa fi mirgaasaa hidhameeti natti dawaliin keenyarraan ni dawaltu eenyu WhatsAppidhaan. Harki bitaa fi mirgaa hidhameeti isaan hundinuu tattaa jiran. Mararaadhaas Baqqalaa Garbaatis Jooharis Daawud Ibsaatis jarri hundinuu amma kakeessaa wixxifachaadhaa jiru kakeessaa sossoohaadhaa jiru Joohar Maammadi garamiin karaa sooshaal miidiyaadhaatii fi karaa miidiyaatiin OMN fi Joohar Maammadi kasossohaadhaa jiru kawaa barreessu kanuma kana keessa waa darbatu xiyya darbachaadhaa jiru kabancaachi achi fufu isa warreen kun hogganoonni keenya kun calca'anii taadhaa jiran akka waan dhiibbaan irra deemtu kun taatee fi inumaa manaa hun baanuu nuti gartee hanga filmaanni dhufuu nagaan tetteenyaa janiiti. So waan kana hunda walitti qabnee qabsoon karaa takkannaaf tuqaa takka. Warreen kun garuu warreen qabsoon karaa nagaa kun nun baaftu. Itoophiyaan tun dhiigaan jaaramtee wareegamnee Itoophiyaa diiguu qofaatu Oromoo bilisa baasa warra jee hafee jira warra waraana bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa hoogganaa jiru waraana bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa kufee haadhaa jiru lakkii dunumarraa'u jarri kun hin amanamu Itoophiyaan tun dhiigaan jaaramtee warra jaarate qabdi Oromoodhaaf furmaanni Itoophiyaa tana diiganii facaasanii Oromiyaa jaaruu qofa san ta'uu baattus Oromoon dura humna taatee waraana mataa fi qabaattee gaafa irree baafte Itoophiyaadhaa fi Oromiyaa hedduu filachuun uummata Oromoodhaati karaa santu irra wayyaadha jee warra gaaratti hafee jira. Warra gaaratti hafe sun warra kamarroofaadha. Amma garee sadeen tana qabsoon karaa nagaa jaarmoota galee karaa nagaatiin gallajee hundi tattaa'u jiran akkuma caffee raamis haga caffee raamis dubbachuutti jiran Daawud Ibsaadhaa gaafa jaallisaa Abdii Raggaasaa biraa hidhamee qabamu gaafa hogganoonni ABO'dhaa guutuu matseenii akka ijoollee daa'imaa akka hattuudhaa ciciibsanii poolisiin uleen cafaqaadhaa mana hidhaadhaa geessu. Kaan biraa gadhiisee Abdii Raggaasaa biraa ba'u hogganni kun waa takka godhuu hin dandeenye waa takka dubbachuu hin danda'an. Kana jechuun hogganoonni kun wanni isaan yaadanii galan sun itti milkooyne they failed qabamaniiti hidhaa dhaabbataa keessa jiran arra hogganoonni keenya biyya keessa dhugaa tana fudhachuudha qabna dhugaa tana diduun qabna namni waa hojjechuudhaaf deemu cinaachi dadhabaan kiyya eessattiin dadhabe kamaal galchuudhaa qabsoo karaa nagaa godhuudhaa biyya gale arra biyya keessa sossoohuu hin danda'u biyya keessa sossoohuu hin danda'u qabamee jira hidhaa dhaabbataa keessa jira jechuudha kamaal galchuudhaa. So Joohar Maammad karaa OMN fi Facebook isaatiin hafuura baaftu kana malee hidhaa dhaabbataa keessa jira. He cannot go to Harar. Koronaa dura. Waa'ee sababa koronaatii miti. Dhukkuba kana dura Joohar faraqaarraa maayyitanii tuurii gartee Salaalee Harargeedhaa fi Arsii Baala keessa naannoo malee samboodaan akka gadi hin baane mootummaan dhiqqabaa irra keessee kana booda gadi hin baatan irra kaan jechuudha. Amma silaa koronaan jiraachuu baates jaarmoonni Oromoodhaa hundinuu waajjirri isaanii kutaalee keessaa diigamee zarafamee saamamee jira misoomsonni isaanii misoomsonni kaafaa'uudhaa julmaan hidhamaa jiran miseensonni ABO'dhaa julmaan hidhamaa jiran hogganoonni Finfinnee taa'uun miseensa ifiitiifillee dubbachuu hin dandeenye. Arragaa asiin dhufne dhugaa jirtu dubbannaa miti yoo Oromoodhaaf yaan arra asiin dhufne
هوجني فنفنة جرو داود إبسا مسين سسا خارج خيستي هدموف دبتشو سجلته وندندين هوجنوني كافا ودا خفنفنة تاو مسين سساني خارسي خيستي هدمو بافتشو هندندن دبتشو هندندين قنيتشون هي أبتا تنمن بيني كيسين أبسو خرا نجا تنجنة سين تنافيك أبسو إنه تم دي ما جرتو خررت ياد خيسن ياد أمتا مال تقول أموك أبا أكم تنوباس وانجرت فوكس قرادا ياد خندا إيجانا جنسيتوكه فيديو كي يخزات كندا بدوانين بربادوف ياد خيسني بخياس دبلتي زاد خيتي والكور بادا فيادا دا أمر رايقلتني سلكنتي يبنادا واسابي باوريتي رانتا ركواري فجتي جولي بيرابا جرتو ورين إتوبيا رابل بالتنيف باوريتي ران كنا أسمرت تنداوادا خرا واسابي قفان بالبلتن واسابي ران بالبلا ياد خيسن قباب سادا ديكاتك خندا شمرنا يوهر ماتن الدبريدان سجلين شمرني إيرا خيسادا قامورا قبدي كونسرني خيسن واني أمد برخدتي واي يادن وان اسم كوكا خراخي يان كوكا في الرابو قاسون دي سنة چورا فينجا سلكنتي يزاخن را إيغلي اسنف بنادا واسابيدان خرا واسابيدا قفان خرا واسابيدا قفان بالبلو دن دي تويچو أمرا إيغلي سيبراد ورّي يادا قبدن لكو سخية متن سارة فهمتك نمني دران لقي فتيجرو لكو سخية ورّا مسينو فرّا بودر سينو thank you متن سوغاتيف مسنجرن كاس تيليجراما of course South Africa را ورّين فايبريد أم بالبلتن إن كاس واتسابي تيليجراما يس تيليجراما نينكاس تيليجراما نادولا نينك أبا نينكاس سنجلا أوكي هلا 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 يا سندقة هلا يا السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا كفي يادان كنا شو بربادا سرتي يادا كمين كبسيتا. يا. تابوتي أورومو ورين بيجران كنا نتبيتا عمل منو تاتي كيبو جو مال فانكاني مال جتو جرمالي جري فيفو هدا بيجلا جرم بيتا. دوا. سنيفو نتوري بيالا جرنا يوني جت ورينا كيا بشير كون ورينا كختي جت غلطوما وحالا بيجي خي سادي مجروخنا كيرو متا دربوتني جت هذا أكما جوارا لخنا غدا ترتي كابسوتا نفولا درتي واديم سفتنياتي وري بيجي خي سجرومان لفانكاني وني جام بيتا انت وجت هذا كون دابوتي سياسة خبيجي جرني في هو دا خي سجرا جارموني تو جارموني رمودا خبيجراني واتك اللي يقولون دندني من رمودا عبد الرحمن شويتي واتك يقولون دندن إيبا الرجل تجلا بهود أن دندني مو إسان توجتشو إن دندني شويتي إيبا الرجل تجلا بهود إن دندن كم يوجد موتم ما إثيوبيا خافان كويتين وقامك بيجا تومي بولشا جروخنا جلتيني فالمني مال تانيچون وانندن دامني كخيت thank you فياتي هايه سين دغتو هلو يا سين دغتو السلام عليكم وعليكم السلام يا تغنكو بيناتي أتنجزي يا هوغان تورني كنيا خلبي خيسا يدخل هدا جيرا متازاني تفواني دا جيرا ليف يا واتكن فوقلوهن دندهاني ساني فورتي فالين باسو كابسو إذا نو بيكا فالين توقع هلو تقف نجرو بس كابسو إذا نو بيكا دا أكادا مدرو فانجو كابسو إذا نو تفي كابسو خلانا قابل كابسيبني أكادا تديم تقم بدوا سالت جور کرتے على تايد لگا درتی
في يا بشير إذا كانوا دلائلين دي هو كلام نفس الجوار بعد. Thank you. Hello. 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 Yeah. سلك يلالو دولتني يرو كذي سلك ولالو داف يرو نابوتي يلالو داف دولتني هلا 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 اوكي ورا سعودي دا هدركو بدا وري 966 ورا هدركو بدا ركو بدا بدا هلا انترنت كيشن ركو ابا and I don't know هلا ولي سلك وانغو غاري دغرت واتساب كون غاري داميت هلا اوكي ورا إثيوبيا دولا ورا إثيوبيا دا ورا سعودي دا دابنجرا internet كيشن ركو دا كبا maybe okay whatsapp ni dagamu سعودي ندلغومي ورا سعودي دا whatsapp ni ندلغومي ورا سعودي دولا خلود خاصة انجلو هلو يا نغامي Welcome. مركان Ayan. مركان Ni daga awami sagaleen kiyya. سرغان Wani jechuu barbaadu. ورا سعودي دا با Hoggantu ورا سعودي دا ملبنا 966 انا ودن كاس كان افون دولنا ورا سعودي دا واتساب كيشن ندلغو مناغدي ورا سعودي دا تسون دولنا thank you too wani jechuu barbaadu hogganoonni keenya ifiifuu hidha jiranii yaada jaamu kana mooraniin fudhu maaliif jennaan mootummaa irraa waa eeguudhaa miti ammaan tana cafe takkafa waan hogganoonni keenya kun paartii sadii ta'anii tattaa'u jiran isaanii takka walitti akka ta'anii dhaaba tokko jaaratanii gabbaan hin agarre namni ummata mootummaa miti namni ummata dilaa kan of harkaa qabu ummata miliyoona 50 of harkaa qabu akkamis sodaatee ta'a isaanumaanuu jalqaba rakkoo guddoodha qaban rakkoo tana keessa mataa isaaniitis baasuu hin barbaadan ummata kanallee baasuu hin barbaadan akka mataa kiyyaatiif. Luga thank you ورا سعودي دا بلاش دولتني بلوك فينغرنا وني خيس ندلغو بلوك لي سنغو دا رافون دولنا السلام عليكم. وعليكم السلام ماشي استفيد بما صوت التكنولوجي أسمه بنتوني خيمة شاعر من ذكرتي في المسافي يا بشير وأنا كان أنا مشترك مهندس هنا بيجي أو بنتوني اللي كان كل مهندس أنا كهذا جنسي بيجي سلا ومنو كني دخلي عجبتي وسلا وانين جتوك أبو جو الراحة في سلا جبهني أما أنت نتكلم بس وني الراحة في جو سلايات وعجبتي وأنا كيف سلا بافتني جبتني سلاو أجرو بأغسون خانس جيت ما خانس والجلا ديما جبتي أنا كو وأنا الراحة في جو سلا جبهني أكش جبتني عجبتي هيك بطريقة بيتي. thank you ياتي ورا سعودي دا هندولنا بلوغرو يفدي سون بلوغرو خنافو ورا سعودي هندول دبريدا
hello 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 yeah itu nama video dulu fajr nama video na dulu si negatif ama yan nangabu ama yan nangabu adawai bartere zyada harati ama bartere zyada ibu raga sikiran adwan tu badawan kamne adan nama dokko ada khabiyala ta nama kana jare ad kairo kana jare halakam socho ko ban halakam indiemu ko ban adiyo saganta baban nemele ajiyo biro ko temo ad akabati apa kau itu numi jawa ayo deh thank you iya ayo halo sini ga kalau orang abu yo karena negara ini di akami kau ini ku ini akami kau ini ku ini akami nama karena jaru kamu tak kau akami jolle gaya gitu sono akami mereka cipna fayate ayo kan nanti aku karena negara di agak party karena negara wah tak kanjur tuh bersama kau tuh berkata nama ooh it is very hard la coisa kana imbu la coisa kunimbu la coisa kana caso 966 already volte in caso I think that's Saudi Arabia hello hello Jafi yeah assalamualaikum walaikum salam akhirate yaad ke baay to ko yaad guya andanu sordo na bilbil ke ko ambi to yaad de sundan ne beite yeah ana sirratti wa sadi sinjetu barbada beita akka ilaalcha yaad jechu yeah qabsoon tun bakka sadiin deemti beite karaa sadiin itti deemtu kun karaa qawweetiin illee deemuu dandeetti karaa hooggantoota biyya keessaatiin illee deemuu dandeetti karaa diyaaspooraatiin illee deemuu dandeetti yeah Jawar Muhammad akka itti oofen hunduun beekna fakkeenyaaf rileeshinii diyaasporaa kana cimsee geessee qeerroo biyyaa ijaaree geessee hooggantoonnummaan biyya keessa jiran fakkeenyaaf yeroo Baqqalaa Garbaa fa'a miseensonni biyya keessa jiranuyyuu itti dabalamanitti diyaasporaan asii cimaa ta'ee qabsoon biyya keessaa cimtuu taatee walitti wayita ooyitee wal hunduu wal fudhate si galee an fakkeenyaaf ani asirratti haamilii namaallee gabbuusuu hin ta'u fakkeenyaaf namni akka diinni akka taa'ee danda'u kunfaa hooggantoonni keessaa qabamanii jiranii waa tokko gochuu hin danda'anii yoo ilaalchan akkanaa kanatti kaafne jaraaf gammachuudha humna ta'aafii ta'e jechuun waan akkanaa kanallee osoo deemne maaliif beektaa waa gochuu hin danda'anii mana hidhaa keessa jira yoo jenne jarraa isaaniitiin haguma qara deeman sanuyyuu haamileen bu'aa deema jechuun gammadaa deemna namni akka taa'ee kunfaa jechuudha. Okay too. Na dhagaartaa? Yeah. waan kana fakkeenyaaf nu asii diyaaspooraan kun qabsoo cimsinee eenyurraan akka deemnu hoogganaa akkamii nama akkamii akka jala deemnu kanneen yoo cimsinee deemne paartileen siyaasaa akka biyya keessa jiranillee qabsoo oofanii yoo jedhan gaafa fincilli ka'ee warrummaan qabsoo hoogganaa jiru fakkeenyaaf kaafaa yoo haa ta'u paabaa'oo abaa'oo yoo haa ta'u sadiinuyyuu qabsootti yoo galan qabsoon tun humna godhataa deemtii jedhe kun isa tokko jedhe. Aloo. Sinaga. Lammaffaa irratti ammoo humna hanga ta'e humna achi keessa jiru sanillee haa gargaaru bira haa dhaabannu siin jedhaan akka nama tokkootti bira haa dhaabannu jaratti wal cinqitee jirti amma oppidoon takkittiin bilisiginaan takkittiin gara wallaggaa deemuu hin dandeettu lubbuuf taatti humna achi jiru san naannoo biraatittillee akka dhufu haa jajjabeessinu isallee haa jabeessinu xiyyeeffannoon keenya isarraa haa ta'u jedhe kun isa lammaffaadha jedhe. Fayyaa ta'e. Isa sadaffaa irratti ammoo dhaamsa kana akka qeerroo Oromoo tokkootti wanni dhaamumaase namoonni akka Yaayyaa Bashir, Zaakadir Dubee, Heenoo Gabbisaa namoonni dhageettii adda addaa qaban karallee gahee OMN keessatti taphatan hin jaalannaa namoonni kun fakkeenyaaf siyyuu dabalatee ijoolleen baay'ee jiran dargaggoon asirraa sooshaal miidiyaa kanarraa nama hoogganuu danda'an namni akka Heenoo Gabbisaa fi Yaayyaa Bashir jabaatanii uummata kana gara fuulduraatti oofuu qabanii. dirqamatti Jawaar Muhammad iskeelii gabbuusuu fi miti dirqamatti Jawaar Muhammad laaluu bichaa miti Jawaar akka ofiitti dalagaa jira. An fakkeenyaaf ani yaada atamma jettu kana hin deeggaru maaliif hidhaa jiranii dhaabbitti hidhaa jiranii osoo hin ta'in ulamma namni akka taa'ee danda'u kun amma as
waan ijoolleen daa'imni barreessitu achi fuudhee ittiin buhaara isaa hamilee ta'aa jirra jechuudha. Dhugaa'eeti. Dhugaa dalagaa jira wallahi keessattuu Jawaar Mohaammed dalagaa jira haga fite dhaabbileen tuuniin illee biraa rafaartu dalagaa jira haguma fide illee ta'u. Fayyade. Akkasitti diinni galgalatti dhaabatu yoo dhaamsa kana naa jabaadduudhaa galatu. Fayyade. Wanni jechaa jiru nama yaalchisuudhaaf irra deebi'ee jaarmoonni biyya keessaa jaarmoonni Oromoodhaa kan karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii biyyatti galan osoo dhukkubni koronaa hin dhufin imala Joorii fi Kaafaa'oon Oromiyaa keessa farqaa maayii godhan booda dhoowwamanii jiran. Jooris dhoowwamee jira, Kaafaa'oonis hin deemtu, jarri adda bilisummaa Oromootis dhoowwamee jira, waajjiroonni isaanii kutaalee keessaa saamamanii cufamanii jiran, miseensonni isaanii hidhamaadhaa jira. Kana qabadha. Poointii irratti dubbannu hin dagatinaa. Wanni jaarmoonni Oromoodhaa godhaa jiru roongiidhaa dogoggora jechaa jiru. Garuu haalli jiru wanni beellama seenameef sun hanqattee jirti. Dirreen dimokiraasii bal'attee jirti. Uummata keessanii wajjin akka barbaaddanitti haasoytan, akka feetitti miseensa jaarattan, filmaataaf qopheessaniin beellamni seename sun badee jira. Hin jiru. Arra dhiibbaa mootummaan biltsiginnaa gootuun Daawud Ibsaa Oromiyaa keessa deemee uummata jaarachuu hin danda'u. Dhiibbaa biltsiginnaan gootuun Kamaal Galchuudhaa biyya keessa deemee uummata jaarachuu hin danda'u. Dhiibbaa biltsiginnaan gootuun Jawaar Mohaammed gabbahee biyya keessa deemuu hin danda'u. Dhiibbaa biltsiginnaan gootuun Baqqalaadhaa fi Mararaan deemuu hin danda'an. Dhugaan jirtu kana. Kan bakka hunda deemee uummata dirqiinis maaliinis wali qabee hidhee cafaqaadhaa haa wal gayaamu jaarmee tokko qofa jaarmee biltsiginnaadhaa qofa jaarmee oppidiyoodhaa qofa akkas ni galu. So eega jaarmoonni keenya waan takka godhuu hin dandeenye qabsoon karaa nagayaa tan filmaataaf if qopheessinu eessa jirti akkamitti ilaaltu. Karaa biraatii warra gaaratti hafee jira. Warra lakkii Itoophiyaan diigamuudha qabdi. Oromoon kan mo'atte jedhamu gaafa humna waraanaatiin if dandeessee Itoophiyaan diigamtee Oromiyaan jaaramte qofa jee warra cichee gaaratti hafee jira. Qabsoon karaa sadiin deemu jirti. So asirratti yaada maal qabdaniidha waniin haasawaadhaa jiru. Asirratti yaada maal qabdan. Qabsoon karaa sadiinii warra karaa filmaataatiin karaa dimokiraasiitiin filmaata dhiyaatee Oromoo mo'achiisuudhaa deemu fakkeenyaaf akka jaarmoota keenyaa. Lamada fincila uummataa kan kalee irraa dhaabban mass movement fincila uummataa fincila gamtaadhaa. Sadaffaan woboodha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa ka arraantanaas gaara keessaa biltsiginnaa barbadeessaadhaa jiru jechuudha. Ka ammaas biltsiginnaa diigaa jiru jechuudha. So sadeen kanarratti yaadni qabdan kamtu irra nu baasa kamtu irra nu wayya. Namni California dawwaltu please do not call me again or I will block you. 619-616-4739 please. Silkiin ati tidhooytu silkiin an kennee miti. Silkii biratti dhoo jirta. So please WhatsAppidhaan jee WhatsApp waan dawwalaa. WhatsAppin jeemi WhatsApp waan dawwal. WhatsAppin qabaanne please wait for your turn. Haga gaafa silkiidhaan marennu eeggadhu. Yeroo dhibbana dawwalte deddeeftee ol jala. Don't do that please. Nama Ameerikaa jiruume singalu. Yoo Ameerikaa jiraate sigaluu dhaqab. Please do not call me again or I will block you. Thank you. Fayyaadaadhaa. Waan mucaan dubbatee fi yaada kan keessa gabbee kaasee achirratti yaada gaggabaabsa kanadha. Ituuf si dhagaa. Yaa. Yaada qabdaa? Hello. 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 Yeroni dawaltani yaada kanatan please make sure waan irratti haasa'u jiru hubattanii haa ta'u. Hello.
Hello. Hello. Yeah. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا رشيد محمد إبراهيم نانجر نامسي أنا ناماتو وقت. Hello. Sindaga. Wanni tokko kaayachuu barbaadu jaarmiyaan Oromoo ka akka dhaamsadiitti kaane dhaamu jaarmiyaaleen Oromoo ka jiran yoo dhuguma ummata Oromootiif yaadan ka ummata Oromoo bilisummaa dhaqqabsiifnee akka inni walabummaa isaa goonfatuuf yaadan tokko ta'uu dhabaniin sun akka dhaamsadiitti ka dubbadhu tokko taani ammoo waan amma jaarmiyaaleen hidhaa dhaabbataa hidhanii socho'u jiranii kan amma sun akkasitti beeyne falli jiru akka mataa kiyyaada akka yaada namtu nama Oromoo tokkootitti akka yaadu ummanni keenya gabrummaa irra jirtu gabrummaa tana beekeetiniin kaabaa kibbaaf bahaaseensan tokko ta'ee tokkummaa isaatiin fincila gaafa ummanni keenya kaaseetiniin falmin tokko ta'ee harka wal qabatee ka'e wanni jaarmiyaa keenya sochii dhoowwu tokkollee hin jiru dhaabni ummata Oromoo cuftuun arfan isaatiyyuu gaafas socho'uu danda'a akka nam tokkootitti yaadni dhiyeeffata. Thank you. Thank you. Fayyada. Waa'ee tokkummaa jaarmoota keenyaa tokkummaa dhabuu isaanii gaafa biraatti dubbanna. Waa'ee tokkummaa jaarmoota keenyaa gaafa biraatti dubbanna. Sagantaan teenya ta'arraa womaan ammaan tana reefu dubbadhisani. Stay on the topic, please. Achurata agenda gaafa biraa dubbanno agenda khalee dubbanne arramiti arra wama amma khaafni qabsoo karaa nagaatiin biyya keessaa godhamaadhaa jirtu qabsoo hidhannoota deemaa jirtuu fi fincila uummataa kan qophaawaadhaa jirurratti yaada qabdan gabaabsee himuudhaaf afaan Oromootiin afaan isinii galuun himuudhaaf waa sadirraa dubban qabsoo karaa nagaatan jaarmoonni keenya jaarmoonni poolitikaadhaa galanii biyya keessaa godhaadhaa jiran takka qabsoo fincila uummataa fincila gamtaadhaa mass uprising ka uummataa kan deemuudhaaf haalli mijaa'aadhaa jiru lama sadaffaan qabsoo hidhannoodhaa tawwaboon diinaa wajjiin guyyarraa godhaadhaa jirtu sadeen kanarraa yaada kanadhaan isin jedhe. Yeah. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akam. Nagame. Naga Ali. Tafaya kete. Yaada tuf. Naga bas. Yaada ketu. Yaada kaba. Yaanni kiyya waa'ee dhaabbata Oromoo tanneen sadii akka walii galtii yeroo gabaabaa keessatti akka nu beeksisan barbaanna. Aye. Sanirratti tokkoffaa sani. Inda geetame? Eessi dhagaatuuf barseelaa hii jechaa oduun qabu. Lammaffaan ammoo waa'ee qeerroo akka bosona jirtuu tana deeggaruu fi waa'ee afoo dhaabbachuu afoo birjirraa. Sanirratti illee dalaguu qabna jedhee yaada an akka kiyyatti garuu deeggarsaan ta'e yaadan ta'e hidhannaan ta'e waan hundaanuu afoo jirra birriin ta'e. Ayyee. Akkana jedha ka ammoo irratti gannuu jabeessitu dhaabbanni sadiin tunniin akka yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhaaba tokko jalatti ana kan mijaara fuudhama jedhi. Kanaka ammoo malaataa isaa sanni mabraatii irraa dhaamsadhu mabraati illee inni xiqqoo sitti iftee jirti matatti jedhi. Mataa alatti mataa wantaan firra kaa'ee dhiisu maan qabu. Mabraati achi jirti xiqqoo santu ija nama balleessaa beekta wanni akka. Umar koon qabu. Ijoollee Suudiidhaa please hin dawwalina. Isaan lakkoofsa kiyya waasaappiidhaa maxxansee amma isheenootti hin jira. Ogutaka do inenjan. I told them not to call, but lakkoofsa arkatanii they keep calling me. Ijoollee Suudii Arabiyaadhaa osoo waasaappiin keessan hin dalaguu beeytanuu osoo akka waasaappiin qabne beeytanuu dawwaltanii nama jeequun kun maali barbaachisa lakkoofsa nama kana ilaalame.
that's not good. Namni umaadhaan discipline qabaachuu qaba. Discipline naamusa qabaachuu qaba. Sirna qabaachuu qaba. Dhageeffachuu qabdan. Hugguuni hin dawwalinaa jechuun hin dawwalinaa jechuun hiikaa biraan qabdu. Hiikaa biraa takka illee hin qabdu. Please fuulduraaf ittiin deebi'u lakkoofsa kana ammaasii I have to change this number. By the way, today maybe arumaan jijjiira. Lakkoofsi xiyyaguuni Saudi Arabia seene warri 966 kun dhawoo eegalee automatically jijjiiruudhaan qabaa jechuudha. Kun sirriin goone warri dawwaltan sirriin goone. Yeroo mariidhaa gudii waltajjii marii kanaa isinii banu please naamusaan irraa qooda fudhaa. Sirnaan naamusaan irraa qooda fudhaa. Akkas turreedhaan. Yoo naamusaan qooda fudhanne gaariin ta'u. Carraa isin kennu. Waan dubbachuu barbaadu dhufee dubbadhee akka turtiin deema. Garuu yaadni mee maaliif nuti qoftiin dubbanna yeroo hundee waan nu dubbannu kana reactionii namaa biraatiif mee haa dhageenyu waan juufiin yaada kanaan dhufe. Malee tiyyaa dhufee haasawee deemuu dadhabeetii miti. Namni yaadaan dubbadhu kana yeroo hedduu namni share naa wajjin haa godhuumee akkamitti ilaalaa waan jiru. So akkasi fudhaadha. Arri sirriin goone aariitiin jira. Wulii ittiin deebi'u. Wulii sagantaa yaada uummataa gaafa barbaachise karaa bilbilaatiin warra daayiriktii naa bilbiluu danda'uuf carraan hin kennaa. Sanii ala akka Oromoo tokkotti yaadaan qabu dhufeeniin dubbadhaa. I think wanniin eegale kun roongidha fakkaata. Namni keenya huban amma dura bakka kana geenye bakka bilbilaan seeraan eegee yaada kennachuudhaa kana waan geenye xiqqoo hin fakkaatu. Warri wasti jiru is okay. Dhiyeenya kana silkiin hirmaachisaa warri silkiidhaa naamusumaan yaada isaa kennatee gabaabsee they don't disturb actually. Arra garuu for first time WhatsAppidhaan dhuguun eegalu hedduun jeeqame hedduu hizaa barraan jeeqame. Eenyuun na jeeq warra 966 in eegalu which is Saudi Arabia. So suni gaarii miti. This could be the end. Sagantaa yaada uummataa WhatsAppidhaan hirmaachisuun kuni harraa maayyiiti arra. And I'm done. Sirriin goone fayyaada haadhaa. Toppika wulii anumaatu dhufee irraa marataa diiqaa 15 diiqaa 20 yaadaan qabu anaa isii gumaachaa duraan an gumaachuu qofa osoo hin taane yaada keessaniis na keessaan akka uummataaf dabru yaadeeti. Saniif you guys are not ready for that. Saniif qophiin ittiin fakkaatan. Wulii galee karaa barreeffamaa yoo dandame I'm not sure. Sanii ala bilbilaan isin hirmaachisuun hedduu rakkoodha. Warreen dandeessanii daayirektii lakkoofsaan dawlaa dandeessan lakkoofsa biraatiin isin maxxansa. PPCJK maybe it could be ta'uu malchiisa. Garuu isaan jechuun ulfaatti. Akkasii wulii wanni murteessu malee beektaa amma jeequmsoota haaraa wanni murteesse lakkoofsuma kiyya kaahee namni dandeettii qabu na bilbilee yaada kennachuu danda'a daayirektii malee dubbiin WhatsAppiitu hin taane. Of course wanni eenyu zaaraa dhugaadha. Itoophiyaadhaas bilbileen jedhu hundanii warri PPdha. Warri kunillee ammaasii namni keenya hubannaa silkii akkaataa itti faayidaan sirna silkiidha akka arti hin beeku. Isaanummaan ummaasii na jeequu danda'an. Na jeequu fakkeenyaaf gaafa nam tokko haasoo jiru osoo silkiin haasoo jirtu gubbarraa nuguu dhodhooyte. Awwiin opereetaraa mana silkiidhaan jiru silkii takka waan qaba tanumaan qaba. Sigalee gurame kun fidhate eeyidee dawwaluun well. Sigalee yaada uummataa wulii ummata biyya westii jiru kan daayirektiin dawlaa danda'u niin banaa fi dabree. Kadaalatti yoo finaasaa fayyataa yeroo gaarii qabaadha. Wajjin turtii gaarii.